aadaa fi duudhaan manneen murtii aadaa dhimma hawaasaa ittiin hiikaa jirru babal'achuu qaba jedhan abbootii gadaa fi haadholiin siinqee magaalaa Adaamaa aanaa Caffee. Aanichatti hojiin manneen murtii aadaa fakkeenyummaa qaban hedduu hojjetamuu jiraattonni tokko tokko himan. Akka abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee jedhanitti hojiiwwan manneen murtii aadaa aanichaatiin hojjetaman kanneen hariiroo hawaasummaa cimsan cinatti fakkeenyummaa guddaa kan qaban ta'uu ibsaniiru. Mana murtii aadaa jechuun iddoo uummanni Oromoo gaaddisa jala taa'ee tooyi uummanni Oromoo maanguddoonni Oromoo itti wal araarsuu fi bakka namni haqa dhabe haqni itti uummata Oromooti itti bahee namni wal qixaan mirga isaa itti kabachiisifatuu fi hundumtuu itti gammadee garuu uummanni Oromoo itti araaramee garuu jechuudha. Akka aanaa keenyatti egaa manni murtii aadaa kun hundaa'ee asitti waan gurguddoo wanna uummanni keenya itti gammaduu fi uummanni Oromoo itti gammadutu hojjetamaatii jira. Namoota abbaa warraatii fi haadha warraa wal dhabanii mana murtii idileetitti egaa ijibbaatatti mana murtii ijibbaatatti wal hoofanii addaan ba'anii mormira tan turan waggaa 6 egaa addaan ba'anii waggaa 20 walitti waggaa 26 namoota addaan turan tan maatii isaaniitu guguddatee maatii isaaniitu sadarkaa adda faffaca'uudhaan ka'ee maatii isaanii gara jiruun tan boo'aa jiru haati keenya fi abbaan keenya akkamitti walitti nu deebi'an laata jedhanii tan boo'aa jiran manni murtii aadaa keenyaa kun walitti fuunee walitti jara san araarsinee. Keessumaa bu'uura sirna gadaarraa kanneen maddan safuu fi duudhaan ganamaa tasgabbii nageenyaa buusuu fi jaalala waloo cimsuu keessatti shoora qabaachuu kan kaasan jiraattonni kunneen sirni kun akka ribuu dugdaatti jireenya uummatichaa waan utubeef kunuunfamuu akka qabu dhaaman. Waggaa 6 fi osuma wal dhabnu mana keessa turre samboo dandadhabeetiin gara mana murtii wanna aadaa idileetiin jechuudha yaalee dadhabeetiin boodarra bahe waggaa 20 ala ture jechuudha. Ilmaan 6 qaba namicha kanarraa ilmaan hin addaan facaanee akka mana murtiitiin dadhabadhee ofirraa hifadhee eeguma dhiyeesse mee waan kana yaalii naan jedhanii waraqaa tokko barreessinaan hin jenne jecha tokko waan kana godhi mallaqa akkana fidinaan hin jenne waraqaa barreessanii naa kennanii itti kenninaan jedhanii akkuma itti kenne guyyaan beellama isaan nu beellaman san dhufne dhufnaan aboo nun deddeebifnellee rabbi wajjin isaanumatu araara buusaniiti maatii kiyyaa walitti na deebisee. Aanaan bulchaa bulchiinsa aanaa Caffee obbo Araarsaa Dhugumaa gama isaaniitiin akka aanichaatti hojiin aadaa fi duudhaa uummataa jajjabeessu hedduu hojjetamuu kaasanii gara fuula duraatti caalmatti aadichi akka babal'atuuf hanqinnoota mul'atan immoo galtee taasifachuun kan irratti hojjetan ta'uu dubbataniiru. Manni murtii aadaa sadarkaa aanaa keenyaatti hojii bal'aa hojjechaa jira. Kunis immoo humnoota waloo jedhee kan mootummaan ijaare keessaa manni murtii aadaadhaa gahee bakka bu'umsa hin qabne taphachaa jira jechuudha. Kanaan dura namoonni mana murtii idileetti ragaa sobaatiinis ta'ee karaa biraatiin akka jallisuuf hojjechaa turan hundi sadarkaa kanatti daran baay'ee fooyya'ee jira. Karaa biraatiin immoo deddeebiillee gabaabsee jira. Haqxillee dhiyeenyatti argamee jira jechuudha. Itti kuufinsa kanas uummanni mirkaneessaa jira jechuudha. Sababni isaas aadaa fi safuu uummatichaa ganamaatiin hojjetu. Hin kaksiisanii waan safuu uummata keenyaa ala ta'ee hin kaksiisu. Yeroo namni akkasitti kakatu kana immoo haqa barbaaduuf jecha namoonni ragaa ta'anis sobarraa of lagatanii loogiirraa of lagatanii raggaasuu waan ta'eef namni kamuu haqa qabatee dhufe haqa argataa jechuudha.